mucattii isaa odoon namni biraa gudeedaa jiru argee qaama saalaa isaa irraa muree harkatti deemu kuni qaama viidiyoo isaanii kana laala viidiyoo isaanii kana gaafa laaltanitti akkas jedhamee odeessamaa jira. Naannoo Walaayitaatti na fakkaata taateen kuni garuu immoo dubbichi sobaa jechaa jiru. Dubbichi soba akkamitti soba ta'a kan jette yoo taate ifama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu akkam naga keessanii fi keessanii jecha har ammoo oduu biraati walitti deebine oduu biraatiin kun walitti deebine video kee like godha share godha subscribe godha dagatina isinin jechuu barbaadu jirtu kabajamtoota kiyya. Ani ka jedhu videoon samoonni qilleensarra deemaa jiru kaleessarraa moo yoomirraa eegalee namichi mucattii isaa odoo namni biraa gudeedaa jiru argee qaama saalaa isaa irraa muree jedhamee odeeffamaa jira. Yaa jama'atul khair dubbichi soba jechaa jiran jechuudha. Naannoon taateen kun itti ta'e Walaayitaa keessatti. Walaayitaa keessatti garuu qaamni mootummaa ilaalatu qaamni maal jedhamaayyuu gara Walaayitaatti bilbilamee erga gara Walaayitaatti bilbilamee qoratamee wanni kun hammam dhugaadha hammam sobaa addaan baafatanii taateen akkana naannoo keenya keessa gonkumaa hin jiru. Wanni akkanallee raawwatamee hin jiru. Namoonni jala yaa'an viidiyoo yeroo waraaban ishee erga taateen kun kata'u taate ani asitti xiqqishu warnaa galuu dide. Namichi qaama saalaa namicha sanii mul'isuuni abbaa mucattii miira keessa galee gochuu danda'a akka fakkeenya fudhatutti. Garuu immoo yeroo sammaa viidiyoo waraabbatamuu dide namichi sunoo eessa jira? Namichumti qaamni saalaa irraa murame sun eessa jira? Mana yaalaa jira? Bakka kuni wantoonni inni harkatti rarraafatamee jiru suni feestaala isaatitti hidhaniitiin akkasitti feestaala harkatti rarraafatamee deemama jedhamaa jira. Ani garuu gizima san kaleessumaa jechuudha. Dubbiin miidiyaa kanaa sobaa beektu. Hamma tokko dubbiin miidiyaa kanaa soba. Maalitti soba ta'e dubbichi miidiyaa namni tokko waan tokko nuti otoo duuba namni tokko duuba isaan qoratini waan tokko viidiyoo tokko maxxansaa footoo tokko maxxansaa maal poosti godha kuni akkasitti isinin jechuu barbaada. Isinin galee. Kanaaf wanni kun hamma maga dhugaa miidiyaa nama gadhiisaa jiru hamma wanti kun dhugaan taane dubbachaa jira jechuudha. Dhugaan taane dubbachaa jira. Isini galee ani beeku garuu yeroo ammaa kuni barri ammaa nuti keessa jiru kuni adda saraahaa jechuudha. Adda isinin jechuu barbaada. Kaani rabbiin kiyaalaa bisuu rabbi khayrii hatta hasiisu ani beeku. Ani kana ajaa'iba. Namichuma san daa'ima sunoo eessa jirti? Namichi sunoo eessa jira? Daa'imni sanillee fidan daa'imni kun kana daa'imni kun kanatu gudeedee abbaan ishee argee namicha sanarra qaama saalaa muree ifama garuu waan akkasitti deemamaa jira jechuudha. Egaa jarana erga waan akkasii kan deemamaa jiru ta'ee erga waan akkanaa hicciitiin akkanaa kan jiru ta'ee tokkoffaa fuulli namichi sun beeku gaadho isus dandeenye wallahi beeku. Yoo ka dhugaa ta'u ta'e immoo itti gammada. Gama kiyyaatiin jechuudha. Mirgi dubartoota eegamuu qaba dirqama. Itti gammada gama kiyyaan. Yoo ka dhugaa hin ta'in ta'e immoo dubbii sobaa immoo wanni hafarsinee afaan nu goggobuu hin jiru. Hin jiru. Saraaha jechuudha. Akkasiin jechuu barbaada. Wantoonni akkanaa kun yoo dhugaa dubbannu taate Itoophiyaa keessatti ni raawwatama. Itoophiyaa keessatti jechuun muraa qaama saalaa kana kaleessan dhaga'ee garuu immoo daa'imman xixiqqoo gudee duratti beekamtii guddaa qabdi Itoophiyaan akka walii galaatti. Daa'imman xixiqqoo keessattuu daa'imman xixiqqoo kuni hin barbaachisu. Kuni maaliif barbaachisa? Yoo kana kan ta'u taate murtee isa dhumaatu namicha kana otoo hin taane namichi qaama saalaa irraa muramisan isuma irratti murtaa'uu qaba. Maaliif yakka guddaa raawwate ilmoo isaatirratti daa'ima xixiqqoo irratti isini galee daa'ima xixiqqoo ijoollee waggaa 10 ijoollee waggaa 9 ijoollee gaafa isin duraan yaadattanii mucaa kichuu daa'ima xiqqoo gudeedamtee duute gaafa san ummanni keenya
bakka waan miidiyaa kanarra hafarsu malee abbaa mucattii saniitiif waan buusan tokko hin jiru. Gaafa naannoo Amaaraa keessatti viidiyoo waggaa 2 ture. Mucattii waggaa 2 gudeedamtee daa'ima xiqqoo waggaa 2 dura gudeedamtee viidiyoon dhokataan bahee hiciitiin bahee gaafa jedhe miidiyaan guddichi irraa dubbataa ture. Haadha waamanii haasofsiisanii abbaa waamanii haasofsiisanii mucattii san jechuudha. Akkitti namni haati daa'ima sanii hacuucamtee namoonni keenya jechuudha. Giseessan gaaf mucaan dhiyoo kenna ijoolleen Oromoo keessa akkas taate san ani hamma jaraa san socho'iinsa takkan qaban hamma jaraa san hojii takkan agarsiifne jechuudha keenya. Garuu isaan jechuudha mucattii gudeedamtee duutee haadhan doorsifamtee haati isii doktora turte jedhamee doorsifamtee dhoysitee gaafa waggaa 2 viidiyoon daa'imattii sanii gadi bahee wanni viidiyoo waggaa 2 daa'imattii sanii gadi bahee immoo sakandii muraasa keessatti namichi sun to'atame seera harka oole jedhamee dubbatamaa ture jechuudha. Isinuu irraa caffaraa turtan dubbachaa turtan jechuudha yeroo sanitti. Gaafa mucaan Oromoo Oromiyaa keessatti gudeedamtee jette namni tokko soqee namicha san dhiyeesse ani hin beeku garuu garaagarummaa nuti qabnu tana lamaan jechuudha. Kanaaf dhiifama wantoonni taateen Oromiyaa keessatti ta'u amma kun naannoo Walaayitasitti ta'e. Naannoo Walaayitasitti ta'e ka irraa caffaraa jiru ka irraa dubbataa jiru nama keenya jechuudha. Harka akka maaliif dhugumatti wanni san namichi sun akkas raawwatee miidiyaan hundi irraa dubbatuun waan bareedaadha. Namicha sanii deeggarsa amma namoonni deeggarsa namicha san deeggaraa jiran jechuudha. Namicha qaama salaa namicha muree san deeggaraa jiran. Maaliif ilmoo isaa waan hin taane irra waan argeef waan miidhan irra gahu namni ilmoo isaa tanaaf lubbuu ofii tana ni baasa. Dhuguma isiniin jedha lubbuu ofii tana ni baasa. Tarii wanni kun dhugaa ta'uus danda'a sobas ta'uus danda'a. Yoo dhugaa ta'e namicha abbaa mucattii kanarra namicha sana irratti otomur taa'ee irra murteessa. Namicha mucattii in du'aayu inni mataa isaatu in du'aayu hin jiraatu. Maaliif qaama saalachuun lubbuudha. Gaafa dhiirota qaama saalaadhaan hattuun jetti jedhan. Akkasii ani dubbata ani maal beekamite akkasii. Inni yoo dhuguma mucattii isaa irratti dhugaa dubbiin kun dhugaa ta'ee ka ta'u taate namichaan akkuma biyya jedhe san harka dhufuuf. Maaliif yoo jettanii waan gaarii hojjete ilmoo isaa irratti waan badaa arge waan ta'eef ilmoo isaa miidhaa jira waan ta'eef inni akka ilmoon isaa miidhamtu waan hin barbaanneef waan san raawwate baga goote jedha. Baktirriq isa gochuu didee xirriq lubbuu isaa xirriq maal yoo ajjeessa ilmoo daa'ima irratti waan san raawwatuuf waan deemu baga xirriq goote jennaan. Kan isiniin jechuu barbaada viidiyoo kee kanuma irratti dhaabama viidiyoo biraatti walitti deebinutti.